Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya, ashamal ma'rumo kan sebagai jalata sini jecha wiara api ajaiba api internet bilash dalagu sini kabada defe api kun syariah hundarati dalaga mobile sawa zaini jawi libara akasmas syariale biro jiralle hundu of kesa tamate kaba api kajaiba dalaga amma fka hagam akaturuf wada siningalu garu amma fka jaiba dalaga jira kafalti tokko male santiima tokko malee akka jeebad dalagaa jira. Aappii kana pilaastoor keessaallee argachuu dandeessanii akkasumas telegiraama kiyya jalallee argachuu dandeessanii akkasumas diskiripshinii yuutuub chanaala kiyya jalallee isiniif hin kaa'a warroonni buufachuu barbaadanii isiniin jedha. Aappiin kun erga buufattaniin booda kallattuma kanaan waa tokko wanni isinirraa barbaadu tokkollee hin jiru waan hedduu isa adda godhu keessaa immoo akka aappiilee garaagaraa yeroo naa dabalaa hin jedhu akkasumas yeroo inni barbaadetti sa'aatii naa dabaltan malee hin dalaguun hin jiru kallattuma ergarra cuqaastanii nama dalagaa jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo asseentanii akkuma aappiilee biroodha dirqama shabakaa aappiin dalagus haa ta'u shabakaa waayifiis haa ta'u inni barbaachisa jechaadha. Shabakaa aappiidhumaan dalagu erga keessaa qabaatanii dafeenni abdeet of godha erga abdeet of godheen booda karaa gadii kanatti shari'aa barbaadan hundallee as keessa qaba. Fakkeenyaaf zayinii kanuma jalqabaa kanarra jira kanuma qubee baan jiru kanarra zayinii ofirraa qaba jechaadha. Zayiniin bandira Saudi qabu kana kan mobaayiliillee ka jaawwiillee katti aanu kana jaawwiillee kuno akka jeeba dalagaa fakkeenyaaf jaawwii isin agarsiisa. Jaawwii waan of keessaa qabuufu kan of keessaa qabu mobaayiliin intarneeta keessaa qabu waan ta'eefu hedduu bu'a qabeessa miidhee yaada. Fakkeenyaaf jaawwiin kiyya akkuma argaa jirtan kana dalagsiiseen jira. Jaawwii irratti akka dalagu jecha akka jeeba dalaga jaawwii irra intarneeta waa tokkollee hin qabu jechaadha. Yoo intarneeta keessaa qabdanii jettanii kan na shakkitan taatan fakkeenyaaf warri waa'ee jaawwii ka beektan taatan jaawwii keessaa akka kunoo warra siistema jaawwii beektan abbaa fedhe jaawwiirra namni yoo qabaate bakka kana kaa'aa yoo maallaqa hidhatamallee yoo bilaasha namaa kennallee garuu ani ammaaf akkuma carraa keesseen ilaale jaawwii keessaa waa tokko hin qabu jechaadha. Akka irra deebiidhaan yuutuubii yookaan bakka tokko keessa seenee sin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma shabakaa aappii isaa hin banne erga aappii isaa hin banne kunoo shabakaan dalagaa hin jiru deebi'een aappii san bana kunoo erga aappii san bane hin dalagaan dalagu asuma irratti mirkaneeffachuu dandeessanii jecha dhageen deebi'ee seenaa kunoo dalagee jechaadha. Amma akka ajaa'iba dalagaa aappiin kun hagam akka turu hin beekamu mootummaan dafee to'achuu danda'a. Sawwan ta'e warroonni biyya kanaa dafanii to'achuu danda'anii hagasattuu ammaaf akka ajaa'iba dalagaa jira. Siim kaardii hunda irratti akka ajaa'iba dalagaa jira jecha yeroo ammaa tan sawwan ta'eefuu kan buufadhaa aappii kanatti fayyadamaa seen jedha. Yoo viidiyoo keessanitti tola laayik sheer gochuudhaan akkasumas yuutuub chanaala kiyyaallee subscribe godhaa laayik godhaadha. Namoota hedduu itti fayyadamaa aappiilee akkanaa kana ijoollee hedduun itti fayyadaman jiraachuun mala namoonni haga dalagii yoo itti fayyadamee hedduu bu'a qabeessadha yaada. Komentii jalatti naa barreessaa hagam akka bu'aa irraa buufatanii eenyu akka isinii dalage eenyu akka isiniif hin dalagne komentii jalatti naa kaasin jedha gala.